في kabajamtoota akkasumas jaalatamtoota maatii birqee YouTube jalatti kan argamtan obboleewwanko nageenyi waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa koodha isin akkam jirtu isiniin jecha egaa guyyaa har'aas immoo ittiyuu walitti deebinee jirra. Viidiyoo kun immoo ittiyuu like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa ani obboleettiin keessan baay'ee tokko nagaadha. Isin akkam jirtu isiniin jedha. Warreen hanga ammaatti like share gochaa video ko daawwachaa jirtan immoo guddaan galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aallee keessummaan qaba. Keessummaa koo wajjinis turtii taasistu. Egaa keessummaan mana kootti argamee bakka gammaddee ammas jabaadhu gara fuulduraatti deemee jechuudhaan jajjabeessaa obboleewwan koo isaanis akkasuma na jajjabeessuu hin dagatinaayi. Gara mana isaaniitti dhaqxanii jechuudha. Isaanis laayikii godhaa fi egaa keessummaan koo guyyaa har'aa akkasuma obboleettii keenya kullee tuubii jechuudha hin beektan jedhee tanan yaada obboleewwan koo warri hin beeknes maatii ishee ta'aa fi warri hin beektanis immoo iyyuu ni beektu akkasuma viidiyoo ishee daawwachuudhaan jajjabeessadha. Egaa obboleettii keenya kullee mana kootti argamtee gammachuu kee afaan qooddachuudhaaf guddaan galatoomi siin jedha. Akkasuma immoo yaada ati naa qooddee tokko baay'ee natti toleera guddaan galatoomi siin jedha obboleettii koo. Akkasuma obboleettii koo atillee ji'a tokkoof baay'ee tokko yuutuubni kee si jalaa qabamee akkasuma baay'ee rakkachaa turte. Namni yoo obsee waan barbaade biraayyuu ni ga'a. Kanaafuu obsi yeroo baay'ee nu barbaachisa. Innaa baga obsitee arrammoo ittiyuu obsa san keessa obsitee waan hunda keessaa rakkoo san hunda keessa darbitee immoo guyyaa har'aa kana yuutuubiin keessi deebi'ee baay'ee tokko siif gammadeera. Atis akkasuma immoo baga gammaddee siin jedhaan sumaan obboleettii koo ammas immoo ittiyuu obsumaan jabaadhu waan hunda keessayyuu yeroo obsan duwwaadha kan darbuu danda'anii. Jireenyi lafa kanarratti yeroo baay'ee qormaata qaba. Maaliif qormaata sana immoo darbuudhaaf nuti immoo jabaachuu qabna, obsuu qabna. Maaliif qormaanni kan nufattanus gaarummaadhaaf akka ta'e beekuun dirqama keenya waan ta'eef kanaaf akkuma walumaa galaatittuyyuu baga gammaddee siin jedha obboleettii koo. Atis immoo akkuma mana koo dhuftee gammachuu kee nafaana qooddatteetti guddaanaaf galatoomi siin jecha. Egaa obboleewwan koo obboleettii keenya kana mana ishee dhaqxanii hin jajjabeessine jajjabeessaa viidiyoo ishee laayik gochuudhaan daawwadhaaf siin jedha. Akkasuma immoo warreen anaafis maatii hin taane maatiin haa ta'uudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaan siin jedha obboleewwan koo. Warreen hanga yoonatti turtiin faana taasistan hundumti keessan guddaanaaf galatoomaa siin jecha. Amma immoo ittiyuu asumaan gara obboleettii keenyaa kabajamtuu fi jaalatamtuu kullee tuubii mana kootti argamtettan isin dabarsa. Ishee wajjin turtii. Biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan akkam jirtan nagaa jirtanii an nagaa kun waaqayyo haa galatoomu. Nageenyi na bira jiru isin birallee akka jiru abdiin qaba. Egaa akkuma beekamu mana obboleettii keenya jaalatamtuuf kabajamtuu kan taate mana birqee yuutuubitti kan argamtu jiru. Sabnis argamee egaa akkuma beekamu birqee obboleettii keenya waan isheen keessa dabartee akkasuma firii xaarishii kan argatteedha. Kan beektan ni beektanii kanaaf gammachuu ishii qooddachuuf kanan mana isheetti argamee birqee koo baga gammaddee baga firii xaarii keetii rabbi jaansii agarsiise isin jechuun jaaladha. Egaa birqeen haala salphaan miti kan isheen as keessee dhugaa dubbachuuf taananii yuutuubiin ishee ji'oota sadiif jalaa qabame. Ji'a sadii miti guyyaa sadii amma akka ulfaatu dhugaa kan arginu beeka hedduu kan ulfaatu jechuudha. Maaliif ji'oota baay'eedha kan isheen irratti dhamaatee hirribatti dhabdee waan hedduutu jira. Qola madaamii keessa taa'anii nuti yommuu hojjennu waa baay'eetu nu mudata. Mudannoo hunda isaanii nu dandamattee obboleettiin keenya hojjechaa turte. Gaafa ji'a sadiif ishee adabe jechuun dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Akkasumallee obboleettiin keenya haalli hin kunne duubatti hin deebinee jabaattee hojjechuudhaan inni hafillee jettee too'i ijoolleerraallee ni fagaanee dhugaa gara fuulduraatti deemtee namoota baay'eellee akka fakkeenya taate abdii guddaan qaba dhugaa dubbachuuf taananii. Egaa immoo rabbi haa galatoomuu yeroo isaa eeggatee kan waaqayyo deebisee fi firii xaarishii ijaan argitee kan gammaddeedha. Baga gammaddee hedduu tokko siif gammadee jira. Gammachuu siif gammadee dhugaa dubbachuuf taanaan kana jedhee siif ibsuu hin danda'u. Egaa ijoollee baay'eedhaallee akka fakkeenya taatu abdiin qaba. Maaliif ijoollee hedduu kan abdii kutatee too'i ji'a tokko taphala ishee taanaan bakka
akka deebi'uu hin dandeenye kan isaan abdii kutatanidha. Yeroo sa'aatii baay'ee deemanii jechuudha. Abdii kutachuun hin barbaachisu isin jechuun jaalladha obboleessa koo. Maaliif paaspoortii fi imeelii aga beektanitti jechuudha waan feetee osoo ta'e waa deebi'uu danda'udha. Ni deebi'a. Abdiin kutatina akkasuma ijoolleen keenya rabbi haa galatoomu qomoo baay'ee qabna gaggaafadhaa jajjabaadhaa wal jajjabeessan isin jechuun jaalladha. Muddannoon kun anallee nama muddatee ture ji'oota darbe jechuudha. Ji'a tokko bituun kun jala qabamee ture. Dhugaa dubbachuuf birqee sammuu keessatti yaadachaati abdiin kun gara fuulduraatti deeme rabbi haa galatoomu na deebi'ee hojjechaa jiran isin jedha. Kanaaf birqee dhugaa waan hedduu sirraa ennaa waan bareeda akka irratti hojjettee biyya keetiif fi maatii keetiif akkasuma namoota sii gadii bakka hin kana akka gaaniif fakkeenya guddaa akka taatu abdii sirraa qaba. Ammas taanaan ganaa waa baay'eetu sirraa eegama. Jabaadhutu waan bareeda irratti hojjedhu. Waan namootaaf barumsa ta'uu dhaloota dhufuuf akka barumsa ta'uu waan bareeda akka irratti hojjettu marti keenyayyuu abdii sirraa qabna. Kanaaf jabaadhutu jabeessiin isin jechuu jaalladha obboleetti keenya. Akkasuma ijoolleen birqee duuka taatanii birqee yaada garaagaraatiin jajjabeessatee turtan akka isheen abdii kutattee duubatti hin deebine cinaa dhaabbattanii saskiraabiin sa'aatiidhaan jajjabeessaa kan turtan galatooma dhugaa galanni keessan guddaadha. Kana hamma hin jedhamne egaa namni ni yaada ni hojjeta kan nama milkeessu dammoo waaqa. Gaafa yaadde jettee mudannoo tokko si mudate duubatti si deebisu dhugaa abdii si kutachiisa. Akka isaan kutaniif dammoo jireenya keenya cinaa dhaabbattanii jajjabeessitanii birqee rakkina isin keessaa baastanii dhugaa har'a kana geesse kennu firii xaarii ishii ijaan kan argiteedha. Obsi yoo jiraate waan hundumtuu ni jira. Obsi yoo jiraate waan dhabanis argachuu hin danda'ama lafa kanarratti jechuudha. Karratti namaaf kenne namnis namarraa fudhachuu hin danda'u. Badeetis hafuu hin danda'u. Yeroo isaatti eeggata malee hin ta'a. Kanatti amanaa ta'e jabaadha ta'e wal jajjabeessanii argamu. Fayyaa ta'aa.